بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دعوتوتا قبي تنا إسن هندي خيسنو بك جرتنيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما بكمو تربان كنا بيسسني قد أماتوري قويا برو يوربين جئ مسجد بلال أورومو دعوة سنتر amata lama lamatti filannoo hojii gaggeessitoota takkaanuu hoggantoota masjiidaa yookiin board of directors tan waggaa marsaa lammaffaa tan bara 2019 boru gaggeessuu fi qophii xumuratee jira. Akkuma isin arkitan kanatti qoreen filachiistuun filannoo masjid Bilaal tan bara 2019 haala kana fakkaatuun bakka guyyaa boru filannoon itti gaggeeffamtu qopheessanii hawaasa eegaa jirani. Qophiin filannoo tanaaf gaggeeffamu jirtu akkana fakkaatti. Guyyaa boru yoo rabbiin je'ee hawaasni masjid Bilaal, miseensonni fi deeggartoonni masjid Bilaal Oromoo Da'wa Center dhuftanii namoota qophaa'e keessaa akka nama filattanii fi haalli hundi mijaawee xumuramee warra dhufee ummatoota takkaanuu qoree bara lamaan dhufuuf masjida kana hoggansaan itti fuftu guyyaa boruu dhuftanii filachuu qofaatu hafe ammaaf haala kana fakkaata. Bakkoonni akkana qophaa'antuun bakka taajjabdoota filannootii fi bakka taajjabtoonni ta'anii bakki lamaan tun immoo bakki namni filatu taa'ee filannoo isaa dho'isaadhaan osoo nam tokko hin arkine abbaa fedhe filatee itti gaggeeffatee biraa deemu baksileen lamaan tun tan abbaa filataniif keessatti darbanii bakki isin arkitan tunis warra taajjabdootaatu ta'a. Taajjabtootaa fi akkasuma bulchiinsa ammoo bulchaa jiru keessaa nam lama hanga 3 dhufanii asii filannoo tana taajjabanii asiin immoo qoree filachiistutu taa'ee filannoo tana waliigalatti gaggeessaa jechuudha. Tanaaf kunoo obboleessa keenya Alishoo jira. Alishoo ammoo barreessaa qoree filachiistuu bara 2019 tan masjid Bilaali ergaa boru khottaa filadhaadha. Obboleessa keenya qoree filachiistuu barreessaa isaanii Alishoo irraa hubannaa. Alishoo wajjin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب جاء برو في الماني برا كم كل ديدم كل سجلي قن بلال دعوة سنتري كجي فما ساعة سجلي را كبه إلى أنجا قلقل ساعة سجلي ديما نمني بمنبرة هندنو ساعة إسيني متجاوتي دفتني بوتي خيسن غوتني ديمو دندسني ساعة ديران فرتو بوت غور وداف سنتي بالتي خي قلبوتي فرتي بوت غوتي ديمتا اكما إلكشنا بكبراتي بوت غوتن ديتني غوتنيتي لاين غدان اكا بوتي وغو فلنو نانو غدن دابتن سن هنجرو منبري هدونا كسي لاين سن داو هنجرو سو yeroo teessan sirraan fudhatu hoota bootii teessan hojiirra oolchaa nama ifiin feetan filadhaa dhaamsa jiru isinii dabarsina dhufanii boot godhuunis masgiida gargaaruudha akkasin laalaa jenna amatatti ama lamatti filmaata gaggeeffamu kana bareechuun irraa hirmaachuudha jechuudha. Hafilamuu fedhuus qophaa'ee irraa hirmaachuu hafiluu qabus dhufee boot godhuun وان فيلمات خنا بريتشو وان آداب مسجد بلال جل كبي بريتشي مسجد براتيس إرل هالته حالة بريداران نما مسجد نوجيس هوجو جيجي رجعت ديمنو الرحمات دا جنة جتشو غلطوما. جزاكم الله خيرا. أبليس خيرنا علشوا هدو غلطون فنا. akkasumatti warri naannawa kana jirtan miseensonni masjid Bilaal Oromoo Da'wa Center irra hedduun keenya yeroo hedduu sirna dimokiraatawaa kanatti hin fayyadamnu. Bakki idda eega ummanni filame booda teenyee koree filachiistuutii fi ummata filame kana komannu
guyyaa boru warri miseensa ta'e hundinuu eenyutu masgiida kanaan deemuu danda'a, eenyutu fedhinnaa qaba, eenyu akka si hogganu feeta. Kan guyyaa boru miseensi namoota 22 ka qophaa'e keessaa nama 10 akka ittiin filatu. Tanaafuu mana teenyee wal homachuurra kun masgiidaaf hin dalayne, kun masgiida jira, kun masgiida diigu jira jechuun osoo nun geenye sirna dimokiraatawaa bara lamaan koreelee firraa jijjiiruu sirni masjid Bilaal karaa nuu godhe kanatti fayyadamne guyyaa boru dhufnee daqiiqaa 5 waan namatti fudhattu miti ol seentee waraqaa baaleetii keessa namoota irraa filattu sikkannamti asirraa fudhattee gara kana dhayite osoo nam tokko sin harkine abbaa barbaaddeef filtee irraa deemtaa. Tursiisuun hin jirtu. Filannoo tanaaf sa'a 12tu lafa kaayyame. Yoo rabbiin jee ganama sa'a 9 eegalla. Abbaan irra hedduun miseensonni yeroo ijoollee madarasaa fidattanillee dhuftanii ijoollee teessan madarasaa fidattanii yeroo deemtan osoo ijoollee darbitanii kunne warreen miseensa taatan ol seentanii filannoo tanarraa illee qooda fudhattanii ilmaan keessanillee madarasaa fiddanii achumaan deemtanii. Akkasuma warri ganama dalagulleen sa'aa boodallee filannoon tun waan gaggeeffamtuuf jecha dhuftanii sa'aa boodallee akkasumatti asrii boodallee magriiba boodallee magriiba salaanne akkuma waggaa dabreetitti haal dureen hundi xumuramtee namoota filannoo tana injifatee dabre immoo guyyuma boru kan haala mijeessitee boordiin isinitti himtu taati. Tanaaf gaa inshaallah obboleessi keenya Ali Shawaan itti hidhate ani immoo gabbeetiin warra bolu filannoof qophaa'e waraqaa irratti suuraa isaaniitii fi maqaa isaanii tokko tokkoon isin agarsiisa. Ali Shawaa fixatte waan itti dabalattu qabda. Wanni tokko kan dabalu filannoo hogguu dhuftanii baaleetii filattan baaleetiin fuula lamarra jira. Fuulli tokko warra dorgomu kadhiiraati. Fuulli lamadaa kan dubartootaati. Kadhiiraa keessaa nama 8 filatta. Dubartoota keessaa nama 3 filattaa jechuudha. Dubartootas nam 6 jira. Nama 16 keessaas nama 8 keessaa filata jechuudha. Yoonii fi bootii hogguu filattan akkama jaama kanatti nama 8 godhuu dhiistee nama 9 goote bootiin kee lakkaa'amu akkam balleessine. Lakkoofsi nama dhiiraa nama 8 filatta, nama dhalaa nama 3 filattaa jechuudha. Bootiin keessan as dhuftanii boot gootanii osoo lakkaa'amne akkam banne nama 8 dhiirarraa nama 3 dubartootarraa filattanii galatoomaa hotaa bootii teessan masgidaaf sadaqadhaa jennaarraa. Jazakumullah. Gaafii dhumaa takka taniin qabu. Idda yoo nama 8 dhiira keessaa filachuu qaban dhiisanii nama tokko dabala godhanii 9 godhe sagaleen isaanii guutumatti haqamti. Yoo 8 gad hir'isanoo ni haqamti. Yoo 8 gad yoo file hin haqamtu. Okay. 8 yoo dabarse garuu hin lakkaa'uu danda'amu. Maaliif nama hanga barbaachisu bira dabarsee jira jechuudha. Tamam. Jazakumullahu khairan. Rabbi umrii isin haa dheeressu. Galatooma jazakumullah. Daawwattoota keenya inshaallah suduudumaan anis gabbeeheetiin ala kanaa bakka guyyaa boruu filannoon itti deemtu bakki amma jiru kuni kutaadhaan itti barsiisu ture. Gaddeemnee namoota filamuu laalla. Sagaleen dhageessan immoo darsiitu masgiida keessatti deemu jira. Darsiin masgiida keessatti deemu jira. Akkasigaa sagalee tiyyaa sagalee sheekaatis walumaan dhageeffadha. Warri guyyaa boruu filamuu taa'u kunoo namoota 22 kana keessaa kan filannoof dabaru namoota 10 kan qabxii ol aanoo arkatan qofa masjiida hoogganuuf dabara. Tanaaf akkasitti quba qabaadha. Nama tokko tokkoon irra deemee yoon isin agarsiise namni jalqaba irratti argamu kun obboleessa keenya Faamii Katabeeti. Nama waggaa 2 dabree akkaawuntaantii masjiida takkaanuu maallaqa qabaa masjiida ta'uun masjiida keenya tajaajilaa ture. Ammallee bara kana fedhinnaa isaatiin dorgomuuf if qopheessee jira. Akkasitti dhuftanii namoota kanaaf akka sagalee taatan isin hubachiisna. Itti aanee namni jiru obboleessa keenya Maammee Milkii yookiin Maammeedha. Inninis warra baroota 2 dabree masjiida koree ta'ee hoogganaa ture. Daayireektara yuuzii ture. Itti gaafatamaa dargaggoota masjiid Bilaal jechuudha. Hojii gaggeessaa dargaggootaatii fi dhimma dargaggoota ilaallatu. Kan waggaa 2 masjiida gaggeessaa ture. Dardarri asitti argamu obboleessa keenya gaazexeessaa TV Risaalaa Boonaa Hamzaati. Innilleen bara kana fedhinnaa isaatiin
masjida kana komitee ta'ee gaggeessuuf filannoo keessa seenee jira. Boonaan miseensa jabaa masjida kana warra ganama galgala gara miidiyaatiinis gara humnaatiinis masjida bira dhaabbatanii masjida tajaajilaa jiranii. Arra dura immoo bifa filannootiin dorgomee osoo hin ta'in fadhinnuma isarraa kaateen masjida gargaaraa ture. Guyyaa boruu immoo dorgomee filatamuu barbaada dhuftanii akka namoota kana hundaaf sagalee taatan. Kan itti aanu obboleessa keenya Yaasiin Sheekh Muusaa Takkaanuu Raabii Abdiiti. Inni illeen waggoota lameen dabran kana filannoon yeroo namoonni tokko tokko riizaayin godhanii keessaa irratu nama dhufee filannoo warra irrate san bakka guute ji'oota muraasa ji'oota 8 hanga waggaa tokkootitti komitee wajjin hojii gaggeessuu ture jechuudha. Innis filannoof dhiyaatee jira. Guyyaa boruu dhuftanii akka sagalee taataniif akkasuma obboleessa keenya warri sooshaal miidiyaa hedduu beeytanii obboleessa keenya Muniir Alwaan Takkaanuu Abdul Fattah Alwaan nama TV Islaamaa akkasuma IT irratti hedduu beeytan nama sagantaalee fatwaa sheekan wajjin gaggeessuun beekamu hundeessaa TV Islaamaatii fi akkasuma miseensa Masjid Bilaal guddaa dhuftanii isaafillee akka sagalee taatanii inninis fadhinnaadhaan masjida kana warra hoogganu keessaa ta'uu barbaada. Kanaaf dhuftanii akka namoota kanaaf sagalee taatanii itti aansuudhaan obboleessa keenya Shaafii Abdallaati. Shaafiin baroota afuran kana masjida bifa adda addaatiin dandeettii kompiiteeraa qabuu fi akkasuma gara adda addaatiin masjida Shaafii Abdallaa yookiin Bareentoo Haajii barsiisaa Masjid Bilaal ture. Ijoollee waggaa 2 qaraasisuu ture. Kootan lamaan achi dura immoo teeknishaana guddaa Masjid Bilaal qabu. Isaas dhuftanii akka sagalee kennitaniif warra dargaggootaati. Ustaazaa akkasumatti nama koree sheekotaa keessatti baroota afuran dabran kanaaf hojii gaggeessuu ture majlisu shuuraa keessaa. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Latiifeedha. Latiifeen abbaa qabeenyaa kan hawaasni keenya naannawaa kanatti qabu. Isaas dhuftanii akka sagalee taatanii fi fadhinnaan masjida kana keessa seenee isin wajjin gargaaree gaarumsa kanaas tartiiba qabsiisna jeetii dhufe. Isaas dhuftanii akka sagalee taataniif isin gaafanna. Akkasuma itti aanee obboleessa keenya Khazaalii warra Sheekh Mahamad Kalii fi innilleen miseensa masjidaati nama yeroo hedduu masjida bira dhaabbachuun beekamu. Dhuftanii akka sagalee taataniif ama fuula itti aanu dabarra. Gubbaa kanatti arkitan obboleessa keenya Mahammadeedha. Mahammadee Gobbee Takkaanuu Rashiid Abdurrahmaan innilleen warroota Masjid Bilaal hundeessan keessaa warroota bara lamaan amma darbe kanaa miti bara 2015 hanga 2017 bulchiinsa masjida Takkaanuu qabduu maallaqaa tahee asii masjida tajaajilaa ture. Innilleen filannoo fadhinnaan amma itti deebi'ee jira. Dhuftanii akka sagalee taataniif itti aansuudhaan dargaggeessi haareenni bara kana filannootti ijaame obboleessa keenya Riyaad Ibraahimii Facebook irrattis ni beeytanii innilleen fadhannaadhaan bara kana filannoo keessa seenee Masjid Bilaal tajaajiluuf qopheessee dhufee jira. Dhuftanii akka sagalee laattaniif isin gaafanna. Akkasuma itti aansuudhaan obboleessa keenya Ali Abaadir warroota masjida hundeessee wajjin ta'uudhaan seera masjidaa akkasumatti seera ittiin bulmaataatii fi wantoota hedduu gara bifa waraqaatiin masjidaaf dalagaa ture. Akkasuma barreessaa jalqabaa kan Masjid Bilaal ture. Innilleen waggaa lameen dabre kanallee bakka boordiin irraa irratti guutuudhaan boordii amma gaggeeffamaa jirtu tana waliin ji'oota muraasaaf hojjechaa ture. Obboleessa keenya nama yeroo hedduu itti aanu obboleessa keenya Godaanaa Mahammadii Godaanaa Boorsati yookiin Godaanaa Mahammadii nama yeroo hedduu qabeenya doolaara 5,000 hanga 10,000tiin amatatti masjidaaf kanneen masjida gargaaraa jiru. Amma bifa san bira dabre qabeenyaanis humnaanis gargaaruuf qophaa'ee jira. Akkasitti dhuftanii akka sagalee laattanii fi itti aansuudhaan Iskandar Faraa Takkaanuu Fahmii Ahmad hundeessitoota TV Risaalaatii fi akkasumatti warra TV Risaalaa boodarraa teeknishaanaan akkasumatti qabeenyaan yeroo isaanii kanneen gargaaraa jiru. Akkasuma miseensa guddaa Masjid Bilaal nama yeroo hunda guyyaarra masjidaan dhabamne kan masjida waan danda'u hundaan tajaajiluun beekamu dargaggeessa keessa jira. Isallee dhuftanii akka sagalee taatanii fi filatan gamanumaan isin hubachiisna. Itti aansuudhaan obboleessa keenya yookiin abbaa keenya Haaji Shaamee Takkaanuu Abbaa Fatiiti. Abbaa Fatii hundeessaa fi warra masjida kana hoogganaa ture baroota lamaan dabran bara 2015 hanga 2017. Innilleen ammallee warra fadhinnaan dhufee fadhinnaan masjida kana tajaajiluuf kannee jiru hundeessitoota masjidaa keessaa nama tokko.
akka dhuftanii isaafillee sagalee taatan gamanumaan isin hubachiisna. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Iliyaas Amiini Iliyaasis dargaggoota masjid Bilaal akkasumatti nama yeroo hunda asitti darsii qara'uun masjida gargaaruun yeroo sheekan dhufan sheekan nu wajjin simachuun sheekan nu wajjin tajaajiluun qabeenyaa fi waan hundaan nu gargaaruun beekamu dhuftanii isaafillee akka sagalee taatan maqaa rabbiitiin isin beeksisna. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Ahmad Sheekalii fi Ahmad Sheekaliif warreen masjida kana hundeessee koree jalqaba tan bara 2015 hanga 2017 keessa qooda fudhateedha. Innillee nama fadhinnaan amma saareetti deebi'ee masjida kana tajaajiluu barbaada. Ilsallee dhuftanii akka filattanii nama eega masjidni kun gad dhaabbatee mana isaatirraa illee dhufee yeroo masjidni eegumsa barbaadutti masjida eegaa jiru keessa buluun bira dhaabbachuun nama yeroo sagantaa qabnu hunda paarkii tana keessa akka namni asitti miidhamne security ta'ee masjida tajaajilaa jiru dhuftanii isaafillee akka sagalee kennitan isin gaafanna. Itti aansuudhaan gara shamarraniitti dabarra. Shamarran nama 6 qophaa'e. Nama 6 kana keessa nama 3 filattanii namni jalqaba irratti argamtu obboleettii teenya sabboontuu Ahmad yookiin sabboontuu Abdallaati. Isinis shamarran jajjabaa masjid Bilaal qaban keessaa takka afaan Oromooti masjida keessatti barsiistee wantoota adda addaa afaan Oromoo ijoollee teenya barsiisuu fi shamarran waliin ta'uun masjida qulqulleessuu sagantaalee muhaadaraa tan shamarranii gaggeessuun beekamti. Itti aansuudhaan obboleettii teenya Magartuu Jundiiti. Isinis warra bara 2015 hanga 2017tti aktiivummaan masjida gargaaruu ture. Isiifillee dhuftanii akka sagalee taatan asumaan isin gaafanna. Itti aansuudhaan obboleettii teenya Khadraa Husseenii. Isinis nama haawwan wajjin ta'uudhaan masjida kana yeroo dheertuudhaaf gargaaraa ture. Dhuftanii akka sagalee taataniif isin gaafanna. Itti aansuudhaan Iftuu Umarii. Obboleettii teenya Iftuu Umar barsiistuu ijoolleeti. Nama akkaan Qur'aana Rabbii jaalatu nama Qur'aana Rabbiin waliin barsiisaa jiru waggoota takkaa fi cinaa hanga waggaa 2 geenyu nama akkasuma shamarran wajjin ta'uudhaan aktiivitii masjidaa nashaata masjidaa gurguddaa hunda gaggeessuun beekamu. Isinis qophooytee jirti dhuftanii akka filattanii. Itti aansuudhaan obboleettii teenya warri footoon hin argamu footoo isaanii asirratti baasuun barbaanne isaantu didee Miskii Abdurrahmaan nama madarasaa keessatti ilmaan barsiifachaa waggoota 4 kanaaf nu wajjin turtii godhu jirtu. Isiifillee akkasitti dhuftanii akka sagalee taatan isin gaafanna. Akkasuma obboleettii teenya Nabihaa Hassan. Nabihaan nama waggaa dheeraaf waggoota 4 kana shamarran wajjin ta'uun muhaadaraa adda addaa gaggeessuun masjida qulqulleessuun shamarran walitti qabuun masjida kana tajaajilaa jirturraa isis dhuftanii akka sagalee taataniif isin gaafanna. Waliigala namoota 22tu suuraa tanarratti argama. Namoota 22 kana keessa guyyaa boruu nama 11tu filamuuf ta'a. Guyyaa boruu sa'a tana yoo rabbiin jee filannoo sa'a amma jiru tana xumuramti. Eenyu akka filamuu fi eenyu akka masjida waggaan lameen dhufu hoogganu isiniif guyyaa boruu sa'a tana isin beeksisna. Kanaafuu hawaasni keenya kanaannawa kana jirtan warreen miseensa masjid Bilaal taatan warreen masjida gargaaru jirtan akkasuma warreen masjida bira dhaabbachuu jirtan kan miseensummaan akka dhuftanii masjida kanaaf tajaajila kennitan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Warri kun hundi warra fadhinnaadhaan masjida rabbii gargaaruuf qabe isin immoo dhuftanii nama isinitti tolee ka masjida kana waggaa 2 dhufuuf ni hoogganee gaggeesse masjida kana sadarkaa amma jirurraa sadarkaa itti aanutti ceesise jettanii yaaddan dhuftanii akka filattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Jazaakumullahu khairan. Hanganuma akkasi gaahuno nama hunda bakka takkatti arkus yoo feetanii tana ni beekan. Inshallah filannoon masjid Bilaal Oromoo Da'waa Center keessatti gaggeeffamti. Kuno adreesni 72 Duwwaa University Avenue Northeast Freely Minnesota 55432. Election set for Saturday August 31st 2019 9 a.m. to 9 p.m. Okay. MashaAllah jazakumullahu khairan. Election guyyaa boruu August 30 takka bara 2019 sa'a 9 ganamarraa hanga sa'a 9 galgalaatitti sa'a 12tiif itti fufu ta'a. Kanaaf kunoo nama 22 kana kam keessaa filannaa qaceellotti ilaalladha. Guyyaa boruu yeroo dhuftanii suuraa isaanii of duratti argitanii akkasumatti waraqaa irratti filatanii illee suuraa isaanii ni argitanii. Kanaaf itti yaada bulaa.
koottaatii hirmaadhaa namoota masjiida ni hoggana jettanii yaaddan filadhaan afeerraa teenya inshaallah amma xiqqoo keessa ol seeneetiin waan walitti haasoyne adda yaana sheekh walitti deebinanii dhufan masjiida keessa jirra عن حزبه من الليل akkasi kun bakki filannoon itti gaggeeffamuuf qophooyte koreen filannoo gaggeessitu akkanatti qopheessiteetii biraa deemtee jirti kanaaf gaa dhuftanii akka filannoo tanarraa qooda fudhattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna anillee niin dadhabee xiqqoo gattaayitiin isinitti haasawa inshaallah namoonni gaafii qabdan piizaa naa ergaa si ergina inshallah kono akkuma arkaa jirtan guyyaa boruugaa filannoon bakka sanatti gaggeeffamuuf haal dureen hundi xumuramtee jirti dhuftanii akka nama isinii ta'uu filattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna qorsita akkasitti deebi'aa haa qorsi abu mu'aazii jiraasa wayni jira sarara akkasi akka dhuftanii nama isinit tolu filattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jazakumullahu khairan barakallahu fiikum sirna dimokiraasii keessatti sirna namni nama isa hoogganuu akka barbaadetti yeroo barbaadetti filatee hooggansaaf dhiyeeffatu kanaaf filannoo masjid bilaal haala kana fakkaatuun xumuramaa jirti namni masjida kanaaf khairii yaaddan namni masjidni kun akka guddatu barbaadu miseensa masjidaa katee hundi guyyaa boru dhufee filannoo tanarraa akka qooda fudhatu maqaa rabbiitiin isaan gaafanna rabbiin inshaallah guyyaa boruutiin nu haa afu miseensonni masjida warreen miseensummaan if galmeessitanii masjida bira dhaabbachuu jirtan akkasitti dhuftanii guyyaa boruu akka filannoo tana nu wajjin gaggeessitan akka nama isinitti tolu nama masjida kana isinii hoogganu filattan gamanumaan isin hubachiisuu barbaanna rabbi isinirraa haa jaalatu خوتا جزاكم الله خيرا مسجيني هوغنتوتا كلتك وجاخنا في بربادة هوغنتوني خلتين كان كنما بيفا بغردي تنتهي شيكنا سونتين شيكانيس غرمو خباك بني نموني كلتكين كوني خن وليغلا هوغنس مسجدا او اركايس برباتستو بولچين سجچو شيكاني مو وان ديناتي خطبه اكسومتي فتوى مدرسة وان هدولا ومن خن هندي ولينتهي مسجد خنجر فولدرات التديب وفترتافي هنجن جاء منه هند بفدن دين جراجرة اسمه رفتنيتما نما تقول تكين نما تديد من لمن كان خيسا خنتو في الجودة تنافق إن شاء الله جويا برو والأركان مسجد بلال هاتاتو نما اسنت تلو أكفل تنجمن ما نسنو بتشيسنا أنا لين إلى جنوا بيه للا موتجرة إن شاء الله يربي جبرو بلينا ولد دبنا وري من صوت تافين أنه يسيخ سجرتن هندنو ويا برو خطة مسجد بلال فلانو تنرت تركما سنين جنة وري جافيك أبدانيس خطة وخريلة فلانو جيسيتو فلانو تنهو جنا جيران جافدا دبيسا إرا أركتني خطة مسجد التريادا مسجد خيسن تجاجلا بورسا كذا براتي دبن إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أما إن شاء الله بيسيس وما خنا جورودا خايون جرتو كذا براتي إن شاء الله سجنتا دادا ببريدك أبني ولد دبنا ربي سبحانه وتعالى خيرين وحافظوا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جرب قرآن خيستي نمني تجاجل مسجد ربي تنابتو من آمن بالله واليوم الآخر نما قياك ربي في قياك آماتي آمنوا وري ربي في قياك آمات لقومساني خن تجاجل مسجدات نابتا وري مسجدة تتوحة وري مسجدة برد نابتا وري ربي تأمني قياك آمات لقومسي ورينا كسيساني ربي سبحانه وتعالى ورد أفجر خنا إركوت إيفي warra amaanaa tana baadhatee masjida kana fuulduratti deemsisu rabbiin isaan haa godhu jecha inshallah viidiyoo keenya guyyaa irraa daqiiquma hanganatti goolabuuf yaanna rabbi subhaanahu wa ta'ala khayrii addunyaa akhiraa hunda walitti nu haa qabu rabbi hamtuu nurraa haa qabu khayrii walitti nu haa qabu rabbi ni danda'a addunyatti jiruu gaarii akhiratti jannatul firdoosi nu haa qananiisu
ربي ندندأ ملك الدنيا تنرجرت هنده ولتنو هاقبو سنين جنة داوتو تخينيا بكا يرتنتي نجيج جرادة قمتشون جرادة همت ربي نسنرها هاقبو. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.